raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hanga sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 fi kiilooheerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaadhaa qabanne isinii dhiyaanneerra oduu isinitti himuun kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Qaamoleen qabsoo hidhannoo gaggeessan hidhannoo isaanii osoo hin hiikkatin marii biyyaalessaatti hirmaatan jedhame. Barsiisaa Akiliiluu Hordofaa ilma isaanii waliin butamuun achi buuteen isaanii wallaalame. Gareen finxaaleeyyii Amaaraa faaruun alaabaa Oromiyaa manneen barnootaa Finfinnee keessatti hin faarfatamu jechuun jeequmsa kaasan kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra amma xumuraatti waliin tura. Qaamoleen qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran hidhannoo isaanii osoo hin hiikkatin marii biyyaalessaatti hirmaachuu akka hin dandeenye koomishiniin mariin biyyaalessaa jechuun gareen mootummaan aangoorra jiru ijaarrate ibse. Hoogganaan koomishinichaa Piroofeesar Masfin Araayaa ibsa gidduu kana gaazexeessitootaaf kenneen mariin biyyaalessaa ji'a 5 yookiin 6 keessatti kan adeemsifamu ta'uu eeree gareewwan hidhannoo hiikkatan qofti maricharratti kan hirmaatan ta'uu ibse. Qaamoleen qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran haala kamiin waraana dhaabanii meeshaa hiikkachuu akka danda'an ifatti kan hin ibsine koomishinichi duchumatti qaamoleen qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran marii biyyaalessaatti hirmaachuuf dursa hidhannoo hiikkachuu qabu jedheera. Gurmuun koomishinii marii biyyaalessaa mootummaan aangoorra jiru ijaarrate kun akka jedhutti humnoota hidhatan dabalatee eenyuyyuu hidhannoo hiikkatee mari'achuuf kan dhufu taanaan balballi banaadha. Koomishinichi hojiin keenya hawaasa tajaajiluu waan ta'eef kana hin godhu yoo ta'e gaaffii isaanii mariidhaaf dhiyeessuuf balballi keenya banaadha haa jedhuyyuu malee rakkoo siyaasaa biyyattii bu'uurarraa furuuf kaka'umsaa fi ijjannoo akka hin qabne qeeqamurratti argama. Sababa mariin araaraa mootummaa bilxiginnaa fi humnoota TPLF gidduutti Afrikaa kibbaatti taa'ameef gareen TPLF maricharratti hirmaachuu akka danda'u kan eeran maddeen garaagaraa ibsichi ifatti maqaa dhahuu haa baatu malee waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee akka kennametu dubbatamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka mootummaan bilxiginnaa barbaadutti meeshaa hiikkatee galuu yoo baate lolee balleessuu malee marii kamuu waliin gaggeessuu akka hin feene torbanuma kana keessa ibsuu hordofee koomishinichis deeggarsa mootummaa mul'isuuf ibsicha akka kenneetu himama. Mootummaas ta'ee koomishinichi waraana bilisummaa Oromoo waliin tasumaa akka hin mari'anneef hiikkatanii haa galan jechuun tuffii fi jibba uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof qaban agarsiisuu akka ta'e kan ibsan xiinxaltoonni siyaasaa adeemsichi biyyattii gatii guddaa kaffalchiisuu akka danda'u hubachiisan. Wabii Waaqotu gabaase. Walta'iinsa qaamolee tikaa fi poolisoota federaalaatiin ilma isaanii waliin magaalaa Finfinneetti ukkaanfamanii kan fudhataman barsiisaa Akiliiluu Hordofaa achi buuteen isaanii dhabamuu maddeen keenya himan. Odeessi raadiyoonii Dirree Shaggar qaqqabe akka ibsutti barsiisaa Akiliiluu Hordofaa jiraataa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo yoo ta'an gidiraa waraanni mootummaa maqaa shanee deeggarta jedhuun irraan ga'aa ture eensanii gara magaalaa Finfinnee dhufanillee torban tokko dura 19/2022 magaalaa Finfinnee bakka addabaabaahii Jarman jedhamutti ilma isaanii waliin ukkaanfamanii hanga gabaasni kun qindaa'utti eessa akka geessan wallaalamu maddi kun ifoomseera. Barsiisaa Akiliiluu Hordofaa nama yeroo dheeraadhaaf dhaloota qaraa turan ta'uu kan eeran maddi raadiyoonii Dirree Shaggar sababa sabboonummaa fi oromummaa isaaniif qofaaf jireenya isaanii irra guddaa mana hidhaa keessatti dabarsaa yoona akka ga'an dubbatu. Bara dhufee darbaasitu barattoota mootummaa irratti kakaasa jechuun hidhamanii dararamaa reebamaa fi dorsifamaa turan kan jedhan maddi kun oromummaa fi eenyummaa isaaniif qofa yakkamaa ta'anii hanga har'aatti osoo kabajaa fi ulfinni maluu fi akka bineensaatti adamsamanii gidiraa argaa jiru jedhan. Abbaa ukkaamsanii ilma hin dhiifne kan jedhan namni kun ilma isaanii isaanuma waliin roorroo Dambidollootti irra gahuu dheensee Finfinnee dhufillee walumaan ukkaamsanii dhoksuun haalaan akka isaan gaddisiisee dubbatan. Barsiisaa Akiliiluu
hordofaa fi ilmi isaanii kun garee tika mootummaa uffata siivilii uffatanii socho'aa turaniin erga hordofamaa turaniin booda guyyaa gaafa qabamanii sana gareen tikaa fi poolisoonni federaalaa waliin ta'uun ukkaamsanii konkolaataatti fe'anii fuudhanii deemuu himan. Ergasii maatii fi firoonni isaanii manneen hidhaa garaagaraa irra deemuu fi tarii mana murtiitti dhiyeessuu danda'u shakkii jedhuun galmee manneen mana murtii adda addaa sakattaasisanii dhabuullee ibsan. Sababa kanaanis maatiin nageenya isaaniif yaadda'anii dhiphina guddaa keessatti akka argaman maddi keenya raadiyoonii dirree shaggaritti himaniiru jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Finxaaleeyyiin Amaaraa ergama diinummaa Oromoo fudhatanii manneen barnootaa fi naannoo manneen barnootaatti ramadaman magaalaa Finfinnee bakka kamittuu alaabaan Oromiyaa dhaabbachuu akka hin qabnee fi manneen barnootaa keessatti faaruun alaabaa Oromiyaa barattootaan akka hin faarfamne mormuun jeequmsa kaasuun ibsame. Barsiisaan eenyummaa isaanii ibsurraa of qusatan tokko raadiyoonii dirree shaggaritti akka himanitti muddee tokko bara 2022 magaalaa Finfinnee naannoo Mujjaa yookaan Shiroo Meedaa jedhamutti gareen jibbii Oromummaa macheessee mana barumsaa keessatti faaruun alaabaa Oromiyaa maaliif faarfama jechuun mana barumsaa keessaa fi alatti wal qindeessuun jeequmsa kaasuu himanii jiru. Barsiisaan kun akka jedhanitti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Inxooxxoo Ambaa yookaan Inxooxxoo Ambaa hulattanyaa darajaa timirti beet jedhamu keessatti barattoonni sabaan Amaaraa ta'an ergama fudhatanii gara mana barumsaa dhufaniin faaruun alaabaa Oromiyaa faarfatamuu hin qabu jechuun sagalee mormii dhageessisuun gara jeequmsaatti seenuu dubbatu. Jeequmsa kanaan mukni alaabaan Oromiyaa irratti fannifamee jiru cabsuu kan himan barsiisaan kun sababa kanaanis jeequmsi hammaachaa dhufuu dubbatu. Gareen finxaaleeyyii Amaaraa ergamicha quba qabanis jeequmsa sanatti makamuun Oromoo fi Oromummaa balaaleffataa akka turan barsiisaan kun himaniiru. Manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti lakkoofsi barsiisotaa fi hojjettoota ilaalcha farra Oromummaa qabanii garmalee hedduu ta'uu kan himan barsiisaan kun jeequmsa yeroo baay'ee irra deddeebiin uumamu keessa harki isaanii akka hin dhabamne dubbatu. Kanaaf immoo agarsiiftuun yeroo barattoonni ergama fudhatan hojiirra oolchuuf sochii eegalan dhaabbatanii ilaaluu malee gara tarkaanfii biraatti akka hin ceeneef tattaaffiin isaan godhan hin jiru jedhan. Maddi jeequmsa kanaa barsiisotaa fi hojjettoota ergamaa fi jibba Oromummaan machaa'anii manneen barnootaa keessa maandheeffatan ta'uu isaatiin hatattamaan qoratamee tarkaanfiin irratti hin fudhatamu taanaan gara rakkoo guddaatti ce'uu akka malu himan. Dhumarrattis gareen jeequmsicha kaase boodarra qaamota nageenyaatiin bittinnaa'uu barsiisaan kun raadiyoonii dirree shaggaritti himaniiru. Wabii Waaqotu qindeesse. Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee fi Boosat jidduutti kan argamtu bakka Kaarra yookaan Motomaa jedhamtutti jila gadaa gaggeeffachuuf waggoota 4 qubatanii kanneen turan miseensonni gadaa michillee guyyaan dugdarraa galagalfattee sadaasni tokko bara 2021 guyyaa hir'uu itti ta'uun gara jabeenyi ilmaan Oromoo nyaachuu amaleeffataniin lubbuun warroota sirnaaf mana bahaniin kunneeniin akka hin malletti galaafatamte. Mootummaan Bilxiginnaa waraana isaa itti bobbaasuun ifatti namoota sirnaaf mana bahan kan tuttuqaa siyaasaa kamuu hin qabne cicibse bakka Basaqa jedhamutti ofumaa galaafatee waraana bilisummaa Oromootti qabachuuf yaalus dhugaan dhokachuu didde dhiibdee ifatti bahuun mootummicha saaxilte. Kaadiroota mootummaa amanamoo dabalatee koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas dhugaa abbootii gadaa Karrayyuu ifatti baasanii waan saaxilaniif bulchiinsi Bilxiginnaas booda amanuuf dirqame. Gumaa kaffalla jedhee uummata burjaajessuuf yaalaa turuunsaas kan yaadatamudha. Tibbana waggaa tokkoffaa ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee jila isaan waliin turan 14 irratti raawwatame yaadachuuf qophiin taasifamaa ture rakkoo nageenyaa achi jiruuf kabajuu hin dandeenye jechuun jiraataan Karrayyuu tokko BBCtti himee jira. Erga abbootiin gadaa Karrayyuu michillee kan dullachaa ajjeefamanii as uummanni Karrayyuu nagaa argatee kan hin beekne yoo ta'u namoonni hawaasa keessatti dhageettii fi jabina qaban hedduu ajjeefamuu isaanii fi ammas haalichi kan itti fufee ta'uu gabaafamaa yoo nagaheera. Ammas haalli nageenyaa Karrayyuun keessa jiru sagantaa yaadannoo wareegama jila gadaa michillee Karrayyuu kana gaggeessuuf danqaa ta'uu jiraattonni himanii jiru. Dhalataan Karrayyuu obbo Juloo Boruu jedhaman BBC Afaan Oromootti akka jedhanitti guyyaa jilli gadaa Karrayyuu kun humnoota mootummaatiin ajjeefaman kanaaf sagantaa yaadannoo qopheessuuf yaadanii ammas aanaa isaanii keessa rakkoon nageenyaa guddaan waan jiruuf guyyicha dabarsuu himan. Sirni yaadannoo kunis sagantaalee adda addaatiin akka gaggeeffamuuf yaadamee yaaddoo nageenyaa aanicha keessa jirurraan kan ka'e qophicha gaggeessuun akka hin danda'amne himame. Ajjechaa gara jabummaa kana jumlaan warra sirnaa kanarratti kan raawwatame hidhattoota mootummaa ta'uu bulchiinsi Bilxiginnaas kan amane ta'us guma baasuuf maallaqa maatii namoonni jalaa dhumaniif kaffaluuf yaalaa turuu fi uummanni garuu didaa turuunis kan yaadatamudha. Mootummaan ajjechaa sukkanneessaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti hidhattoota isaatiin raawwatame kana amanee fudhatus namni yakka kanaaf seeratti dhiyaatee jiruu fi jiraachuu dhabuu isaarratti wanti jedhamee hin jiru. Gurmichaa Gammachuutu gabaase.
odeessa keenya xumuraatiin humnoonni koomaandoo fi raayyaa ittisaa godina Shawaa Bahaa aanaa adda addaatti bobbaafamaa jiraachuun himame. Humnoonni sirna bilxiginnaa garaagaraa woboo godina keessaa baasuu ergama jedhu fudhachuun godina Shawaa Bahaa keessatti duula baatii jahaa gaggeessuuf qophii taasisaa akka jiran maddeen keessa beekan ifoomsan. Humnoonni kunneen turtii baatii ja'aa oliif godinichatti woboo adamsuuf kan bobbaafaman akka ta'es bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo guyyaa kaleessaa aanaa Lumee bakka qamadii daawwiif dhaqetti dubbachuusaa ibseera. Sirnichi akkuma golee Oromiyaa hundatti ilmaan Oromoo jumlaan ajjeesaa jiru ammas godina Shawaa Bahaa aanaalee akka Fantaallee, Boosat, Duguddaa, Booraa fi aanaa Liban Cuqqaalatti raawwachuuf humna isaa bobbaasutu dhaga'ame. Kaayyoon duulichaa woboo balleessuu yoo ta'u, duula qindaa'aan humnoota mootummaa tooftaawwan loltummaa humna diroonii, koomaandoo, raayyaa ittisaa, poolisii federaalaa, humna addaa Oromiyaa fi poolisii idilee kan of keessatti hammatedhas jedhameera. Humnoonni bobbaafaman kunneen aanaalee godina Shawaa Bahaa hundatti humnoota koomaandoo fi raayyaa ittisaa loltoota 500 ol tokkoon aanichaatti akka ramades barameera. Ramaddii kennameef kanaan cinaatti mootummaan humnoota lafoo fi humna diroonitti dhimma akka bahuuf karoorfamee akka ta'es barameera. Godinicha aanaalee Fantaallee fi Boosatitti guyyaa kaleessaa jechuunis muddee 1 bara 2022 irraa eegalee guutummaan tarkaanfitti akka seenan kan himame yoo ta'u, hawaasni godina Shawaa Bahaa aanaalee akka Boosat, Fantaallee, Duguddaa, Booraa fi Liban Cuqqaalaa sodaa hamaa keessa jiraachuun hubatameera. Sirnichi humna qabu hundaan akkuma ilmaan Oromoo manneen hidhaa keessaa baasuun gara laafina malee ajjeesaa jiru ammas qonnaan bultootaa fi hawaasa siivilii fixuuf karoora guddaan socho'aa jira. Humnoonni waraanaa bobbaafaman kunneen magaalaalee akka Moojoo fi Botee keessatti qubsiifamanii jiraachuun kan barame yoo ta'u, ergama baatii jahaa qabaachuun humni bobbaafame woboo adamsuun alatti gaaga'ama lubbuu namaa fi qabeenyaas ni fida jedhamee sodaa uumuunis barameera jechuun kan gabaase Gurmichaa Gammachuuti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa halkan gaarii qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.